إسلام ما فايا فايا إفان أمني تلينا كل دوغران كامي فايا فايا جالو أرغني بداسا ندامي لانيني يبونامي آسا Haati Faaxee maal taate? Gaafii namoota hedduuti. Haati Faaxee maal taate ka jedhu gaafiin anattis gaafii ta'e, namoota hedduuttis gaafii ta'e. Miidiyaa kanarratti immoo namoonni harki irra caalanii daabboo haadha Faaxeetu bahee, daabboo haadha Faaxeetu bahee jedhanii dubbatanii. Akkasuma isillee viidiyoo tokko irratti daabboon haadha Faaxee yoo bahe, daabboon kiyya yoo bahe kan namaatiin addaa jetteettiniin dubbatte. Garuu haa ta'u malee haati Faaxee kan isii mudate dubbii isa dhugaa, dubbii qabatamaa beekuuf akkuma san anillee namoonni hedduun viidiyoo irraa dalaganii, viidiyoo irraa hojjetanii jiranii. Miidiyaa kanarratti wanni haasa'amu waan baay'eedha. Yeroo ammaa kana kun kaan jedha dubbiin osoo dhugaa ta'e namatti tola jechuudha. Anillee akka nama tokkootitti viidiyoo irraan dalagne erga guyyaa kaleessati haati Faaxee miidiyaa kanarratti bootti koomentii wayii karaa fuula feesbuukii isiitti illee barreessitee gadhiiftee jirti. Akkasuma tiiktook irratti illee barreessitee gadhiiftee jirti. Haati Faaxee sira dhuguma meeshaan haadha Faaxee jalaa bahe, dhuguma daabboon haadha Faaxee jalaa bahe takka haadha Faaxee akkanatti boottu an argee hin beeku jechuudha. Akka guyyaa kaleessaa isiin akkasi boottisanii takka argee hin beeku. Haadha Faaxee kolfitee taphatu malee isii akkasi boottu hin agarre. Dhuguma yoo daabboon haadha Faaxee bahe haati Faaxee waggoota 4 gahee jira erga haadha Faaxee baradhe jechuudha. Akka kiyyatti miidiyaa kanarratti jechuudha. Haati Faaxee wantoota hedduu waa'ee miidhama shamaraa irraa, waa'ee silaa shamarraniif barbaachisu hunda nama gorsa namaa kennaa turte jechuudha. Bilbila keessan namatti hin kenninaa, lakkoofsa keessan namatti hin kenninaa, dhiira akka argitan jalan ta'inaa jettee nama gorsuu ture jechuudha. Of eeggannoo cimaa godhaa jettee namoota hedduutiif gorsa dhaamti. Laayivii irratti illee, viidiyoo irratti illee waa hedduu nama dhaamti jechuudha. Akkuma san akkamitti haati Faaxee daabboon isii ala bahe osoo namoota hedduu gorsitu, osoo namoota hedduu fakkeenya taatu akkamii ala bahe jedhee ka jedhu anallee gaafii natti ta'e. Akkasuma namoota hedduullee gaafii itti ta'a. Kanaafuu dubbiin akka namni uummanni miidiyaa hafursu sanii miti isii kan mudate ka biraati. Dubbii akkuma beektan Dr. Asliin dhugaa dubbataa ka fedhe na haa jaallatu ka fedhe na haa jibbu an dhugaa jirtu dubbadhaa jedha arsii Dr. Aslii yeroo hedduu jechuudha. Viidiyoo isaa kan waliin dhageeffannu ta'a. Jaartii qaba. Viidiyoo isaa Rabbiin irraa waliin fudhata dhageeffannu. malee haadha qaba. Obboleettii qaba. Isinitti hin sobu. Isinii galee የሀደ ፋጤ ጉዳይ የፍቅር ጉዳይ ነው። የሎላ ሙሽኪላ ነው። ሙሽኪላ ሎላቲ አብቺ ሱንለ ይወደ እንደት አስጀላ ጅርታ ዩዘር ኢሌንታቱ ቁርጢ ኢቲን ኦቦሌሰ ኪያ ኦማራ ኮን ቀቡ ነጃለዱ እንግዲህ እነ መንጃለችፍቱ እኔ መቃክ የለንዳው ዩ አር ማይ ብራዘር ቢግ ሪስፔክት ቢግ ላቭ አከዳም ሰስት ያኒ ከይፈል እንደመ hedduu nama wajjin tacaqaaqaquun barbaadu baran jaaladhu ani tacaqaaqaquu namatti yoo dawwalu namni waan giiftii faa kadhachuutti dawwale usee diyaasboorani nama diyaasboora wajjin keessa haasawuun sodaadha. Isin galee እንትን አርገው በቃ yoo kan danda'amne sin danda'amne taate yoo jaartii biyyaa qaqqabaattu taate bakka jirtu yoo mana qaqqabaattu taate wanni miskiina jaalala qabsiiftee darartuuf hin jiru obboleessa kiyya. Bakka yeroo dheeraa kijibdee biloo ka argata. Ani baluu hin jedhu suuraa keellee hin baasu gaafa siin baafte dubbannaa manguddummallee dubbanne hin beeyta. Dhiyoo kanallee bilbilaan baay'ee wajji haasofne tana durallee bilbila isiitillee gaaf dura walloltan baay'ee haasofne ani dhimma jaartii kana keessallee galuu hin barbaadu kachaalk obboleessoo bilook argat kachaalk akka hojii waadaa seentanitti bakka isiin si barbaadetti argameef dhugaan si jaalattee hojjeessu malee jedhaa jirti. Marki jibuun yookiin beerataan achi geette
taanachi keettee yoo mana xiristee ka sobaan jirtu taate qaqqabi biloo gorii hallaqe dolaara kudhaniin kuma takkaraa bittee bakka biraan otoo mara kan qabu sinigalee warri abbaa abdallaati jetti immoo abbaa abdallaati miti no wallahi abbaa abdallaati miti wallahi abbaan abdallaa keeniyaa jira abbaan abdallaa ameerikaan jiru abbaan abdallaa diyaasbooraa miti abbaa qabeenyatti malee. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan baga jiraattanii jirtu maay faamilii kiyya hundumti keessanuu baga jiraattan nageenyi kiyya qilleensarraan isin haa qaqqabu amantii kutaa ganda osoo hin jenne hunduma keessanuu kan amantii birallee kan alaa kan biyya keessa hunduma keessanuu baga jiraattanii isiniin jedha. Egaa viidiyoon haadha faatee akkuma Dr. Aslirraa dhageettan kana viidiyoon haadha faatee daabboo miti kan bahee jiru namni hunduu daabboo jedhee wadda kaleessatti miidiyaa hafarsaa jira. Anallee viidiyoo hanga isa dhugaa ta'utti natti toluu didee kun kaan jedha lamanneenyaa maaliif isiin hin bootte malee hin ibsine maal akka taate hin ibsine. Kanaafuu Dr. Asliin gaggabaabsee ibsee jira. Waa'ee jaalala nama bultiif barbaaddu san yookaan abbaa manaa of dura naa ta'a jettee yaaddu san akka waan nama biraa irra jaalate yookaan akka nama biraa qabu yookaan akka jaaltii biraa fuudhee akkasii akka Dr. Asliin dubbatutti dhimma jaalalaati malee haadha faatee jidduu abbaa manaa yookaan nama of duratti bultiif naa ta'a jettee yaadde yookaan nama jaalattu bakka yaaddeef bakka jaalatte dhabde kana itti dhagamee boottii namni nu hunduu dubartiidhaan nama jaalatan tokko bakka jaalatanii bakka yaadan yoo dhaban namatti dhagama. Garuu haati faatee yeroo hedduu gorsa waan namaa kennitu dhiiraaf jettee akkanattiin boottii jedhee yaadeen beeku maaliif yeroo hedduu dhiira akkasii jettee gorsa kenniti dubbatti waa'ee dhiiraa kanarra sirriitti gorsa kennitee dubbatti jechuudha. Maali jaalalli silaa nama mooyatti waan nama hin goone hin qabdu akka akkana boottuu fiitti nama kan akka malee jaalattee jirti jechuudha. Haati faatee of dura abbaa manaa kan koonaa ta'a of dura jireenya kan koonaa ta'a jettee bakka abdatte sanii dhabde. Haati faatee walumaa galatti waan isii miidiyaa kanarra boochisu reedilleen dubbatee jira akkasuma Dr. Asliilleen dubbatee jira. Warroonni kunii warra isitti dhiyaatu warra isitti isii bira jiru jechuudha. Warra waa'ee isiin keessa ooltee bultu quba qabudha jechuudha. Asiin durallee jidduu isaanii wal dhabdee wal lolli hin jira. Gabaabumatti haati faatee jaalallee isiitii wal dhabdee bootti malee daabboon isii miidiyaa irra hin baane warroonni daabboon haadha faatee bahe jettanii viidiyoo wayii dubbattee jirti. Warri daabboo jettanii ajandaa gootanii shaayii itti danfisatuun dagatinaa isiniin jettee jirti. Warri ajandaa daabboo sohixanii haamilee dubartii cabsuuf yaaddanii jechuudha. Daabboo yoo bahe kanama namni hunduu daabboo hin qabaa. Daabboo waan haarawaa miti. Bara tiktookiin dhufe kana baruma daabboon miidiyaa irra bahu sila rabbiin nu haa sattaru. Nama meeshaan namaa miidiyaa irra oolu miti rabbiin nu haa sattaru. Damaaninyaan kana keessatti ani ka isinii dhaamu haati faatee gorsa yeroo dheeraaf gorsa nuu kennaa turte baguma daabboon isii hin bayinii jedha. Maaliif namni ofii isaati yeroo dheeraa nama gorse tokko deemee daabboon isaa miidiyaa irra bahe ka ofiifuu nama gorsaa turte akkamitti daabboon isii miidiyaa irra bayaa namoota hedduuf fakkeenya ta'aa turte namoota hedduuf gorsa kennaa turte. Waa'ee daabboo kanarraa namoota hedduu maaliif bilbila keessa nama kennite odoo ati bilbila kee nama kennuu baattee daabboon kan kee miidiyaa irra ba'a jettee namoota hedduu gorsa kennaa turte. Ka ofiituu quba hin qabduu nama gorsitii namaan jedha namni gaafa san jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi namatti dhagahamaa jechuudha. Yoo daabboo ishii miidiyaa irra bahe haati faatee dhugamaan nama hedduu gorsa kennaa turte. Daabboon kan nama hedduutu miidiyaa irra bayaa jira kan hin beekamne osoo hin beekamne jechuudha. Kanaaf ammallee of eeggannoo godhaa obboleeyyan kiyya warri shamarranii abbama fedhe hattaa abbaa manaa keessan kan halaalii kan isinirraa qabu kan bultii hojii ijaarrattanii biyya biraa deemtan yookaan bultii biyya namaatti hidhattan ka biyyaa ta'e ka biyya alaa ta'e kaameeraa qaama saalaa keessatti qabdanii hin waraabina. Maaliif ilmi namaa waan namatti jijjiiramu hin beekan. Rabbii tokkocha malee ilmi namaa nama jijjiiramaa hin amanu. Abbaa manaa keessan kan hin amanina. Yoo abbaa manaa keessan kan barbaaddan kallattiin qaama bira dhaqaa bira jiraadhaa malee qilleensarraa kaameeraa ofitti garagalchatanii abbaa manaa kiyyaa jaalallee kiyyaa nikaa irraa qabaa halaalii kiyyaa maali jettee viidiyoo
qilleensarraa ittiin agarsiisina isiniin jedha. Kanumarraa asumarraa gorsa isinii haa ta'u. Kanaafu qaama ofii abbata of sattarataa rabbuu wayii nu sattaree nummoo maaliif sattiree ofirraa saaqna jechuudha. Har'a odoo viidiyoon daabboon haadha faaxee bahee ka hamilee isii cabsuuf qophaa'e dhibba jechuudha. Akkasuma gorsi ofii kalee namaa kennaa turte har'a ofiimaa akkana taate kan jedhuun dhibba. Akkasii rabbiin hunduma keenya nu qosatu rabbiin nu haa eegu. Kana maraa kanutti kan nama fidu bilbila kana ka nama waliin nama fidullee isuma ka nama waliin nama addaan hiikullee isuma ka jaarsaaf jaartii miidiyaa kanarra waliin fidullee isuma ka jaarsaaf jaartii addaan hiikullee isuma garuu irraa of qoxxobaa isiniin jedha faamilii kiyyaa. Anis isinis rabbi nu haa eegu qaamni keenya miidiyaarra bahu fadiyaa. Maaliif nutis ittiin saalfannaa hanga addunyaa tanarra jirru kabaja hin qabnu mataa ol qabannee deemuu hin dandeenyu mataa ol qabannee akka argine haasa'uu hin dandeenyu. Akkasuma ilmoo keenyatti taraa jechuudha. Ilma haati isaa akkasii hanga abadan ilmatti tara malee namarraa nafuu jechuudha. Kanaaf kaameeraa keessan of eeggadhaa. Nama dhiiraa yeroo itti haasoftan simmeetii keessa galtanii yaada keessa galtanii irraa of eegaa isiniin jedha gorsa.